Tole, akkam jirtu uumama ilma namaa ta'ee ardii kanarra kan jiru qooqaan dubbadhu kun kan isaaf galee gaaffii kana akkanaa deebisuun barbaada. Gaaffiin koo kunis maal seetanii addunyaa kana gara jiraatti osoo hin fidin dura kan jiru maalidha? Dachee kanarratti namni addunyaa kanarra jiraachaa jiru kun amantaa fi sirna dooktoriinii amantaa isaatti hin jiraatu qaba. Achi keessattis immoo mana amantaa isaa kana keessatti seera uumamaa kana hin barate jedhee namana. Innaa gaaffii kana akka seera amantaa keessanitti waan gurraa dhageessanii qabdanii akka barattanitti addunyaa kana gara jiraattutti osoo hin fidin dura kan jiru eenyudha? Moo akkuma saayintistoonni addunyaa kun jedhan addunyaa kana duuba humna guddaa jedhan sanitti amantanii jiraachaa jirtan? Lakki addunyaa kana duuba humni guddaan jiru kun immoo humna san barbaanna ifa baafna, humna san irratti dubbanna, humni sun akka eenyu akka ta'e adda baasna warri jettan amantaa kam keessayyuu kan jirtan waa'ee seera uumamaa kana kan barattan kan quba qabaattanii nama kamiyyuu deebii kana akkana laattan barbaada. Dhuma gubbaattanis akka amantaa kootti addunyaa kana gara jiraattitti osoo hin fidin dura kan jiru eenyu akka ta'e kan itti deebisanii ilaalludha. Hundumti keessan itti yaada koomentii jalatti barreessaa. Hundi keenya guyyaa tokko walitti dachaane deebisaa waliif laanna.